Sagantaan kun waa'ee barnootaatiin sammuutii fi akkaataa itti if kunuunsinu irratti kan isiniif dabru. Sagantaa irraa keessatti kan xiyyeeffannu akkamitti ilaalcha gaxaantummaa yookaan ilaalcha negative self image qabnu sun akkamiif fooyyeessina akka jedhu irratti tokkoffaa lammaffaa ibseen ture arra sadaffaa akkamiif fooyyeessina takka sadaffaa kanarratti miizaana hawaasummaa kan ittiin of madaalan sanirra if keenyee if laaluu qabna hajoo sanirrattiin xiqqoo yaada isinii kannaa na hordofa. Sagantaa teenya taarraa tana keessatti akkamitti miizaan hawaasummaa sanirratti takka hawaasni miizaana ittiin if miizaanuu irratti nutis if keenya if miizaan haala jedhu irratti yaada sadiin isinii kennuu barbaada. Kun maali waan faayidaa nu qabaatii fi waan faayidaa nu hin qabne hojii keessatti barnoota keessatti hawaasummaa keessatti waan hojjennu keessatti haala nama dhiyaannu keessatti haala namaa goonu keessatti kana hunda keessatti adda baafnee beekuu qabna jechuudha. Yoo adda baafnee beekne miizaana sun eeggachaati deemna jechuudha. Lammaffaa jechoota ilaalcha gaxaantummaa ibsan sirnaan adda baafnee barreessuu qabna. Amma fakkeenyaaf an irra guddaa ilaalcha gaxaantummaa kana yeroon itti sammuu kiyya keessa dhufu jechoota akkamiin itti fayyadamu jechoota sun adda baafnee barreessinee kaa'uu danda'uu qabna. Eega barreessinee keenya hoo akka of fooyyeessinuuf faayidaa nuuf qaba. Jechoota sun ni dhabamsiifna maal goona waan sirrii taheen bakka buufna. Amma fakkeenyaaf yoo fudhanne hogguu jenna fakkeenyaaf takkaa'oo takkaa jenna. Hogguu gisee jenna fakkeenyaaf ani hogguu akkana naan jedhan ani hogguu akkana na godhan jenna. Takkaa'oo gamana fuunee hay takkaa'oo maa naan goonee bar kana naan goonee bar kana naan goonee bar jenna. Jechoota akkanaa fuunee maal godhuu qabna jechoota sirrii ta'een. Yeroo kanaa kana naa godhe yeroo kanaa kana naan godhe adda babbaafnee jechoota sirna eeggataniin bakka buusuu qabna jechuudha. Akkanumatti waliigala waliin dha'uu osoo hin ta'in adda baafnee akkasitti godhuun of fooyyeessuu keenyaafillee faayidaa qaba jechuudha. Kan sadaffaatii fi kan maayyii jechoota silaa of arrabsuu of komachuu itti fayyadaman jira. Fakkeenyaaf an da'iifa an faayidaan qabu an humaa bu'aan qabu jennee jechoota itti fayyadamnu kana jijjiiruu danda'uu qabna. Waan sirnaatiin bakka buusuu qabna. Fakkeenyaaf ani yooniin barnoota kanarratti an laafaadha kanatti ammoo jabaadha yoo jenne waan gaariin bakka buufna jechuudha. Objective kan jennu jechuudha. Kanaan bakka buusuu danda'uu qabna. Fakkeenyaaf ammaayis kan biroo fudhanne ani amma fakkeenyaaf nama fuulduratti nama hedduu fuulduratti of beeksisuu niin qaanfadha. Garuu mana barnootaa ijoollee hojii barannu fuulduratti dhaabbadhee waa'ee kiyyaa ibsuu hin qaanfadhu yoo jenne amma karaa sirnaatitti jijjiirra jechuudha. Saniif jecha jechoota silaa of komachuu sanii dhiifnee jechoota gaarii ta'an kanaan bakka buusuu danda'uu qabna jechuudha. Sagantaan teenya kaarraa kana fakkaataa yoo yaada qabaattan komii qabaattan asirratti koomentii jalatti nu ibsuu dandeessan. Sagantaan teenya taarraa tana fakkaatti galatooma.